jedhamta eessa dhufte maaltu mosite? Maqaan koo Seenaa Magarsaan jedhama. Kan hin dhaladhe Wallagga Lixaa Joottiidha. Bara 2009 kolleejjii yuunivarsiitii adeeme. Isa booda kolleejjii waggaa 8tti baradhee bahee 2011 sana xumuree galee jechuudha waggaa 3. Isa booda 2012 gara addanaan dhufee barsiisummaadha kan inni eebbifamee bahee jechuudha achi. Isa booda man dorgomaa waanuma tokko dargachuu hin dandeenye jechuudha. Ijoolleen qabxiin isaanii anaan gadi jiru numa argatu dorgomanii. Tuman deemee dorgomuu koronaan irratti dhufe. Yeroo koronaan dhufe sana bakka yeroo sana dorgomeera waan ta'eef numan argadha jedhee nafte. Isa booddee koronaan dhufe mana barumsaas dorgomee waan hundumaa jiru. Isa booddee nan taa'u Sidaatii gibbii Wallaggaa galee Sidaatiin hojjedhaan ture. Dura waan biraan hojjechaan ture, laawunchii wayii hojjechaa ture. Isa booddee Sidaatiin argadha jechuma keessaa jechuudha. Haalana kanaa jechuudha. Tuman taa'u waggaa amma kana waggaa 4 fi ji'a 6 jechuudha. Isa booda anu bakka Sidaati sanas waggaan hojjechuutti ka'u naa ta'uu didee bakka. Jireenyi koo mana lolama. Yeroo manatti galuu unuma na cannaqa zin jedhee mana cannaqa. Ijoolleen qabxii isaanii amma kan kootiin ta'anii argataniiru. Ani garuu dookimentatti ilaaluun barbaanne mana keessatti. Bituu ni sagatee ol fuudhee siree jala galchee dookimentii gochuudha. Taa'ee yeroo churchii dhaqu achii galu fuudhee ni ilaala. Isa booda fuudhee ol qabee siree jala galcheen achiin irra raafama. Dookimentii sabtuun irraan fadhee natti tola. Garuu yeroo churchii deemee galu na yaadata. Amma yeroo achii galu fuudhee ni ilaalan ture. Isa booddee siree jala galcheen kaa'e iddoo jikoon argina. Ishee kana jidduutti maaltu site? Isa booda anoo baranaa jechuudha ji'a 7ffaa gaafa 7. Asii bakka inuman deeman jedhee inuman xumuraa jedheeni laqamtee kun innaa ta'uu hin dandeenye waan ta'eef inuman deema jedhee murteeffadhee asii zim jedheema bakka hojii sachis dhiisee gale bakka dhiisee qulfii sachuma kaayin galee sagittii dhaatee hojjettu. Isa booda bakka nan deema jedhee fuudhee wayyaa koo sisirreeffadhee maal jedhee wayyaa koo miicadhee eessa dhaqanaa jiru zim jedhee mana dhaggeeffadha namatti dubbatu. Isa booda wayyaa koo miicadhee shaataatti naqadhee bakka Addis Ababa man deeman jedhee. Kana immoo ji'a 4ffaa wayii keessa immoo onlaayinii galmaa'eera. Kompiiteraanii jimmatti dippiloomaa barbaadaa garuu galmaa'ina jedhan ijoollee. Garuu barriyyuu si daangesseera waanuma fedheef immoo galmaa'ina jedhan. Isa booda anoo gibbiitti dhaqeen dokteerota ammaa nuna galmeessa waan akkasii jedhee maali ankee oo tureera reen fudhataadhan zimedhe. Isa booddee baqa na galmeessaa achuma taa'u jedhe. Isa booda isaan na galmeessanii ji'a 4ffaa keessa anoo bakka dhiiseera irraanfadheera sayyuu maaliif baraan daangesseera waan ta'eef dookimentii koo baraan daangesseera waan ta'eef 2012 xumuree bahe waan ta'eef baran immoo 2016dha jechuudha. Waggaa 4 fi wayii. Isa booda bakka nan galmaa'e isaan kee ani zime irraanfadheyyuu gaafa 7 sanaa kamis akka kanaadha bokkaa baay'ee yeroo baatu. Wayyaa hundumaa sisirreeffadhee Addis Ababaan deema jedhee nanoo asirra gadi ba'uun dhufee asirra gadi ba'ee booda ga'ee dhaqee birrii baankii irraa fudhadhee peestaalii wayii bitadhee ol deebi'u fedhee bokkaayyeen durooba dhufee duuba sanan ta'a achi gajjallaa sanan ta'a jechuudha. Isa booda mee ol ilaalaati jettan nama wayiitu wangeela lallabee bu'ee isin na wallaatifatta olii jedhaa jettan. Wal ilaalaati? Har'aa jalqabdee na wallaalta. Akkasuma jedhaadhu ayyeroo isa booddee anoo yeroo isheen akkas mucattiin qabdee akkas na gootee na raastu an zime deeman boo yeroo isin akkasitti an zime deeman boo isa booda anoo teellaan dhufe bokkaa keessa waan ta'eef arra kadhachiifachuu qaban jedhan zime dee bakka yoo deeminaan jedhe arra waaqayyo natti dubbachuu qaban jedhe ani gaasa disaabaa malee saachii yaadaa jirala saachii waamamu dura na waamanii naanan dide jimma na arra natti dubbachuu gala qabaa jettee eessadha karatti dhatte? No gola kadhataan galela. Eshi. Isa yaabbaa keenyaadhanii asii isin duukaa fiigee nuti achi gaafan achi dhaabbadde ol galuu namni mana keessa guutee jira sinoosuma lafa fakkaatan kaa'imee kottu na jettan. Ani yeroo sana soof hin beeku yeroo na chiikee soof hin beeku yeroo na chiikee soof hin beeku. Amma garuu murtooma tokko
fudhadhee galuu qaba jedheen jira. Jimmaan ammoo dura na waamanii naanan didi. Na qodeen didi. Yaadan kaas. Finfinnee man deema zim jedhee man jedhe. Jimma ammoo siin ta'u naan jedhan hundumtu. Inuma naa Namni jimma siin ta'u siin jedheera. Adeesi baay'ata isaa cuftee. No akkas jedhee namatti mee jennaan bu'aati mochi dhadhaa iddoo namni galu na jedha. Isa booddee ani kee gaafa na jedhuuf siin kanyina jettan. Waa xumurtee jala fixxee hunda isaa awwaaltee dhiistee dhuftee na jettanis. Yeroo sinatti dubbatan. Ati garuu yeroo sana maal godhattee qaqqaayettee? Ani fixeera wayyaa akka shaanxaatti naqadhee caammaa kan fixadhee no baqa fixadhee baqa ani yeroo sana deemuutiin jira gara Finfinnee. Warri jirtan amee? Ati tumattee dhuftee? Waaqayyo har'a sii jalqaba. Namni tokko iyyaati waaqayyo har'a naa jalqaba jedha. Waaqayyo har'a naa jalqaba. Agartanii isheen amma pestaalii ishee, shaantaa ishee, kophee ishee hundumaa naqattee maal gochaa? Waaqayyo har'a natti dubbachuu agartanii akka nama akkaataa namni itti hojjechiifatu. Keessi keessa banaa taanaan jechuudha. Ishii sanaa booda maal ta'e? Isa booda bakka isinunaa kadhattanii ati lafati deemuuf jettu hin beeku deemuuf jetta garuu wanta gurra kee dhageesse tokko immoo qabdaa karaa isa sana utuun taane lafa gurri kee dhageedha karaan kee naan jettan. Gola geessa. Haleluuyaa. Isheen eessatti kaan? Addis Ababa. Yesuus immoo eessatti barbaade? Asini barbaadde keessatti wal arguu dhabeera. Isheen amma shaantaa ishee fudhattee eessatti qajeelaa qajeelti. Addis Ababa qajeelte isheen. Waaqayyo waa'ee atillee jala murtee awwaaltee fittee kaadeetta garuu achi miti asiin bahee asiin milkoofta. Isa booda sinii lafa gurri kee majammara waa dhageesse qabdaa isaadha kan kee malee karaatti irra deemaa jirtu miti na jettan. Arra dhageenyaan immoo lafuma sana naqan jedhe. Ishee yeroo sanatti dubbattan sana nuuf hin beeku akkam ta'e sin beeku jechuudha. Isa booddeen kadhachiifadheen ba'ee sinoo alagaan fira sii taanaan jettan karaa sodaatti sana irratti hin nyaatamtu naan jettanii baay'ee naa kadhattan yeroo sanatti jechuudha. Alagaan? Wanti waan tokko si duran dhaabbatu alagaa fira sii ta'a. Ati illee obbolaan qabu jettee abdii nama hundumaa tokkorraan qabdu nama sii dhabu tokko hin qabdu na jettanii na taasiftan. Isa booda ameen jedheen fudhadhe yeroo sanaa ani inni dhufee dura ko inni karaa inni kun na duraa badee inni kun dhufee dura ko na dhaabbatee yeroo suma sana yoo jechuudha. Isa booda bakka alagaan fira sii karaan guddina kee fuula kee dura haa dhufu. Akka qabaa akka keessa. Nama lama. Nama lama. Dhugaa waaqa gosa tajaajilu asiin nama tokko asiin nama tokko. Kana jala buri edha harka kee akkas qabis. Karaan badee sun argameera edha. Siifaa ta'u. Isa booddee sinoo omtuu si duran dhaabbatu naan jettanii karaa keessa dhageessirra hadeemi naan jettanii dhuga baatu iddoo kanaa dhuftee taatadha. Hiriyoonni kee baay'ee si wallaalu bifi kee kun akka irraa kana miti na jettanii naa kadhatan jijjiiramtee dhufta naan jettan. Isarrayyuu ani wanti natti dhagaame alagaan fira sii godhasiisi naan jettanii baqa zingedee manisuma yaa. Innaan waggaan asii ishee dhiyaanoo jedhee fudhadheen galee si wallaalu hiriyoonni kee hundumtuu gaafatti deebitee dhuftu namoonni si wallaalanaan jettanii jireenya haaraaf deebtanaan jettan. Isa booddee anoo ishee waggaan galu siisteerii kun nan deeman jedhe hin deemina jetti. Hin deeminatti biyyuma namni sodaate dhadhaattee natti boosa. Anisuma danaan yaadadha malee isa jennaan jettu dhagaan jiru. An deemechi geera. Isa booda baqqaa anoo jimaata gaafa torbaadhamti asii jimaata kamisa kadhati fadhee gadi ba'ee waggaanii nan dhufa isa sinneen gatee na waamtanii jedheen daawwadha. Narraa kaasuu didanii yaada sadaffaatti narraa kaasan. Isa booddee iddoo kee nama buufadeera naan jedhan isaan kamisa sana galgal. Bakka kee namni bu'eera hojii barbaadu na jedha. Isa booda. Ati gashireesi. Ani goosuma kadhate. Oye, edaan amma gaafa kaman ishee kadhattee kamisa miti kamisa waaqayyo asiin bayeedee karaa itti agarsiisu. Bakka isa waaqayyo dhaan jedhe naa wayyattee isheen immoo bilbilu. Isaan immoo maal jedhan iddoo kee nama buufanne irra siin barbaannu jedhan. Kanaa booda gahee dhaneeru waaqayyo ishii sanaa booda. Isa booda anoo nan dhiise egaa isuma na yaada booda zimene isa booda anoo galee ganama sa'aatii lama walakkaa gibbattiitti deebi'u nan. Ati kan wanti kamisadha. Isaan kan isaan sidiiganis kamisadha. Jimaata ganama immoo sa'aatii lama walakkaatti gibbii sitti sin deebi'u deemanii. Waaqayyo naan jedhee erga na sobatee hin jedhee gibbattiitti sin deebi'u dhibbina narra faalla sa'aatii lama walakkaa taa'are.
ta'e ilaalu akki koo akkasitti na oollan huccuu dide silkii achirraa saboonni fuudhee koo kan godhu idaa definoo ganamaas ga'u qabdaa dhuftee uka gugguutaa. Wow, 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 wow. Gaafa definoo ganama as geessee uka guutu qabda. Qabdaana jedhan jimaata ganama ga'a. Kabisa hin barbaadamtu. Jimaata ganama uka guutaa. Maal jettu malee akkaman sii godhate harka kee memee harka kee. Wanti namni hin dandeessu siin jedhe sun harka kee galeera. Hiddattu kan jedhe galteetta kan jedhu dhugaa boomsi siif haa ta'u. Saboota isaanoo anoo akkasinaa ishiin jedhe naani. Ankee numa didee nuni dippiloomaa barbaanne kan kee digiriidha. Garuu beedaan qabdu waan ta'eef itti aantee jirta waan ta'eef silkii warra kaanii nu ba'uu dide. Baqa definoo ganama kootu na jedhe. Dhufeera iddoo kee dhatta. Hallelujah! Amen, amen. Saboota anoo baqa Silkii warra kaanii maal ta'uu dide? Ba'uu dide. Warri dippiloomaa baratan ba'uu dide. Qabi silkii kee ofirratti. Maaloo nama waaqayyo. Betelee riizaaltiin keessan dhokatee kan ta'u har'a hidhaan siniif haa ba'u. Galmeen kee gadi bahee haa dubbifamu. Wanta beefarra galmee marratti hin kadhadhaa. Sanaa boodoo. Isa booda bakka ishiin jedhee anoo kee jimaata sana qoqqopheeffadhee idaamee birri 5,000 qofatu moon harka jira. Siriima 10,000 badee kaa. Idaamee ganama badee sa'aatii 11tti ka'e. Isa booda mannaariyaan deemee jechuudha. Isa booda waggaan naquu akkuma carraa makiinaa bedellee guuttatee baate. Ani maaloo maali gaanoo qophaa kodhaa na fuudhi kan jedhe. Isa booddee iddoo tokkotti maqaadhee shaantaa kan fuudhee na darbatee anoo asirra taa'e yoo namni si bu'e immoo hin teessan rakkoo qabu nan dhaabbata iyyuu jedhe. Isa booda shedhee indootuma jedhu namichi tokko achi siqee gad boodatti dhaqee arjoo boodatti bu'u. Ani iddoo isaa darbeetta. Isa booda. Maaloo na biraan darbeen jedhe. Isa booddee qaba. Naan ta'a. Yaabbat. Waggaan akkas magadaa maran ta'a. Dookterii gibbiin tokko achi keessa nama barbaada dookimentii wayii baatee jechuudha. Na beeka gibbiin. Ijumaan na beeka malee inni akka ta'e nan beeku. Isa booddee innaan eessa dhaqaa jirta na jedhe karaa maskootiin haageenni makiinaan achi keessa fiiga nama jimmaan naqu barbaada. Ani immoo akkasitti gadi hidhadheen obboleessa qonna geggeessa deebiyyuun isa ilaala. Isa booda innoo fiigee dhufee makiinaan naannaatti innaan anoo jedhe gaa jimmaan deeman jedhe laasa saafachaama. Isa booda innoo maaloo kana haadha manaa kotachi jira kanatti naa laatte rakkoo qabu jedhe. Isa booda innoo akkasitti walitti maree dookimentii isaa wajjin kun immoo kanaan immoo buna dudda yeroo beddelleetti buutu na jedhe dookimentii isaa wajjin walitti maree natti ilaala. Isa booddee banee sin ilaalle garuu sana qophaa kodha waan ta'eef jechuma waaqayyoof hin jajjabaadha malee nama hin qabudha. Agartanii? Ishi. Karaa sirraan silayyuu hin beeku garuu numan jajjabaadhe gaa. Birritti hin laalle? Erga naasii ba'uuf kayyaan immoo baqa makiinaa kan irratti hidhan haaluma mimmijeeffatte taanfettee boorsaa koo keessa gochi fedhatti mana akkasitti qabitti waggaan ilaalu innoo tiraanspoortii irrayyuu darbee ganaa kanaanaayyuu kan naa cufu. Waaw! Harka keessa galataa. Ishi. Naffida. Tiraanspoortii kee amma aanaatti kan cibuyyuu? Naa kennu. Isa booddee nan deeme isheen immoo baqa haadha manaa kootti naa kenni yoo nama qabdu ta'e iyyuu isheen si tabaabatti na jedhe. Ishiin jedhe ani dookimentii isaan akkaafi meeqa naa daawwatti kaa haadhi manaan immoo achiidha. Isa booddee ani achi geera jedha utuma jedhu gaafa naqee achitti bu'u. Karaa maskootii kan laatte siima fakkaata na jedhe. Nan beeku cirima beeku karaa maskootii gadi ilaalaa deemanis. Surree gurraacha uffadhe akkasa kan na jette gaana akkasila siima fakkaata abbaan manaa koo asitti na kennite. Isheen aktoonni immoo gadaannaa sanatti na naanna'aniiru waggaan inni makiinaa irraa bu'u. Isheen ofiidee shaanxaa kottu taatee naa kute maal jette kottu malee na jedhe. Wayyoo silayyuu nama hin qabu dhugaanatti hin fakkaanne. Halleluuyaa! Silayyuu maalii qabu? Nama hin qabu. Agartanii qohaa ishii sanaa booda si godhattee manatti galte. Godhattee galtee maalli nama akkasitti na waamanii dura akkasa kan na jedhanii amma akkasa kan na jedhanii jedhe. Isa booddee isheen silkicha fuutee waggaa hin daawwattu
Qidaamee har'aa cufameera definoo ganamaa kootu definoo sa'aatii lama walakkaatti dha. Isheen kee bakka sanatti gee wayyaa jirradhette maal jettee jirti na mana keetti na fudhattee galtee sanbata ishee cherchii deeme cherchii olee definoo ganama waggaa dhallu sila isheen silallee sinitti muunanii raanfadhe laa yeroo sanatti waan miira keessa jiruuf sinitti dubbadhe. Saboodee fira jedhamu ani gaggaafatanii isheen achuma keessaa hojjetu. Saboodee isaan gaggaafatanii hundumaa na gugguutte aanaa irratti waggaan erganii isheen na fuutee ittiin nageesse maaloo mucaa kana. Heddumaa sira badanii. Isa booddee aanaa irratti nageessite aanaa birii 25dha. Sarboo jedhamti aanaa ishee jechuudha namni beeku jiraachuu danda'a. Isheen achitti hojii yeroo sama sana na fuutee sokkite waraqaaf hojii aanaa irratti nageessite akkasina ijoollee nama sadiidha ijoollee na hojii qaxaraman jechuudha. Waggaan achi deemu ijoollee fireeshii immoo achi dhuma lafaatti malee naannootti hin qaxaran baraatti. Isa booddee bakka ansuma naddinaa dhageen laala jajjabaadha malee nama sodaadha suma ishee faana deemu fagootti neerguutaa jedhee. Isa booda bakka isheen kee maal mucaa kana manaata baabbaraa bakka fagootti neerginaa jetteenna isaan ogaa jarri warra akkasii bichiidha waan ta'eef midhanii akkasitti na ilaalu fireeshiidha monna noon jedhe jabaadhee isa booda bakka isaan isheen kee akkasitti bakka hin deebite deebi'aan jedhe lafa hojiitti deebi'aan adumayyuu natti waan ta'eef rakkoon qabu jedhan jarroo ishee dubbisanii warri achi sunis ishee bebbeeku warri aanaa irraa jiru isa booda isheen on deebite ani kee bakka isaan kana gugguchisanii footoo fidedhanii bakka iddoo akkasii adeemtudha. Isa booddee namichi inni tokko ishee hojii firasee fakkaata afaan sodaate dubbatu warri fagoo deemanii warri nama lamaan fagoo deeman. Ani keessi medhiman taa'e bakka naannoo mayii taa'ee si ilaalla jedhan. Anaan deebisan jechuudha nan deebinan jennee. Ay Yesuusee. Ameen. Balasixaanin basixaanin miyaas. Ameen. Hallelujah. Ameen. Haaboo warra qaban haaboodhaan kan hoogganu. Ameen. Ati hin beektu malee hooggansi si wajjin jira. Ameen. Isaan adeeman ati maal godhu? Nama namaaf haa ta'u. Ameen. Nama amana galgala kana waasiif haa ta'u. Ameen. Teesse. Naannoo matuttuuri jedha. Sabooda mucaan wayin tokko mucaa biyyaadha achirra darbuu dhuftee eessaan seenan akkas jedhe. Sansila jimmatti ishee bukkeetti deebi'uu fedha ishee meeqanatti daawwatte asuma turii eegina jette. Sabooda ishee bukkeen bubbullee aanaa marra. Jimmattis mana sii kenna Yesuus. Eeno. Amma iddoo addaatti mana sii kenne. Ammas immoo ishee mootii. Wow. Galata namni qabu yaa. Eshi. Manni ishee akkas ol galagala ishee nuna fudhattee galtee. Bakka achiman ture ganama sa'aatii lamatti beenu gaatti waggaan naqu bakka addanumaa girmaati namni deeme fiildii kee maalina ispoortii isaanii jedhe waan biraan dandee sana waan barbaade naaf naan jedhe yeroo sanatti nan danda'aaf hin danda'u koompiitira. Amma yeroo sanatti wayaan fiildii dura koonju garuu erga manaa baateetii rakkoodha waan ta'eef. Fiildiin kun ispoortii saayinsiidhaan jedhee. Bakkoo sanatti sira madani bakkoo isheen ibsitutti. Lakki isa booddee bakka girmaa maddanaa deemtu jedha. Girmaan immoo yoo mootira bajajiin deemta 25 barsiisonni ganama dhaqanii deebi'anii galu. Mana barumsaa girmaa jedhama manichi aanaa maraachuudha ispaartii mara deemtu. Isa booddee bakka girmaa madeemtu jedhanii wayii ishee dubartattii ol taasaanidha. Isheen immoo daraatti na laatte deemtetti ishee dheeraa ishee bukkee olee. Bakka aanoo birriin qabu waan itti adeemu nama fagoo miini oddeen odan isumayyuu birrii fixeeran jedhan amma gaajee jabaadhe maaliif iddoo dhaqeera waan ta'eef na jabaadhe. Isa booda anooti bakka ishee nan dhiise isa booda bakka namichichi inni tokko nama shaambuudha achi keessa isa michitti jira akka upheexee jechuudha biiroo sana keessa. Isa booda immoo bakka miindaa ji'a kana agarsiifa dhiisaniiti. Naannoo matuttuuri ijoollee shamarraniidha waan ta'eef caqqananii akka warra kaanii naan jedhe ammuma isuma iddoon haalaatan iyyuu. Haruma lattee haruma gajjaa asii fa'i. No gaafa sun immoo gaafa 11 gaafa 12 wayidha reefuyyuu isa booddee ani bakka akkas fagoorraa dhufe waan ta'eef birrii fixeeraan hin jedhe. Isa booddee naannoo matuttuuri bakka ijoollee bukkee tuttafaadhaan wayitiin deemuu qabu jedhe. Ji'a tokko qulluchi ji'a torbaffaa sana gaafa 8 sana sii ba'e gaafa 9 sana sii ba'e hamma gaafa 30tti ana bazimedhe mataa akka nama qaxaramee utuu nagee barsiisee moota waraqaa kuma nama barumsaatti geeffadhe achi deebee calmedeen taa'ina jedha waan ta'eef. Isa booddee gaafa 30 birrii koo ganaa dhiisanii ergasii birrii koo fudhadheeni mana barumsaatti biyya koo geggeeffadhe dhaqee hojii jalqabe.
Eeshi. Isa booda. Amma hojjettuudha. Eeno. Galata kennaa Waaqayyoodhaaf. Waaw. Eeshi. Waan tokko bichaa si gaafadha. Waan tokko bichaa si gaafadha. Ji'a meeqa barsiiste lafa sana? Ji'a meeqa barsiiste? Ji'a sadii wayii barsiise. Ji'a sadii barsiiste. Eeno. Eeshi. Ji'a sadii ji'a tokko hojjettee hooggansa argattee jedhan. Eeno. Isa Ji'a tokko hojjettee itti aanaa taatee jedhan. Eeno. Isa booda. Mooni sobulaan. Laaki. Waggaan naqu isaanoo san ji'a tokko taa'ee maal jedhanii barsiisonni achi haala mijeessaadha waan ta'eef dippiloomaayuu kan baratan keessa jiran haala mijeessaadhaan argatan. Barsiisonni warri kaan immoo achi jijjiiramanii kaan waggaa 7 wayii ta'anii jechuudha. Iddoo naqe sanarra warra waggaa 12 hojjetantu jijjiirraa achitti kadhatudha. Isa booda anoo kee waggaan naqu mucaa wiin tokko deemeera jedhanii dura bu'aama bichii jira malee ittaanaan naamni hin jiru. Isaan waggaan naqu maal barsiistanna maaltu lafa jiran jedheen gaa akkuma nama barsiisee beeku barsiisee koo beeku gaaffiin maal sabon fiildii maalii lafa jira fiildiin kun waraqaa kan isinitti fideedha garuu waan barbaadasiin deeggaruu nan danda'an jedhe isa booddee maatii kutaa 6-7 gargaartaadhaan kennaan kitaaba isaa qajeelcha sanaa kennaa malee nan hojjedhaan jedhe. Isa booddee shedhee baqa baayoloojii fi maatii si nu gargaaran ishii jedhe baayoloojii mochitti iyyuu baradhee ispoortii makeetti iyyuu jechuudha. Isa booddee baayoloojii kutaa 7-8 barsiisaa herrega 6 fi 5 barsiisa. Isa booddee barsiisaan deemeera waan ta'eef jedhanii barreeffamuma sirreessanii barsiisan ijoolleen achi jiranii barreessan. Isa booddee barsiisaan hin jiru waan ta'eef jedhan gaamma baradhee barsiisee fixee eengada gaafa mana barumsaa cimnuu aanaa irraa hin dhufan. Aanaa sanarraa waggaa dhufanii baqaa yeroo barsiisaanii kophaadha waan ta'eef itti aantee waan hundumaa isa gargaaruuni amma barsiistuu seenaatti laanneerra jedhaniina maal akkamitti anu dheengaddan dhufe warri na duraan hin jiru jedhe. Isa booddee dookimentii kee murteessaa jedhan garaa kootti immoo baqaa yoo waaqayyo jedhaa ta'uu kan jedhan. Galata miidhaa gooftaadhaaf. Haleluuyaa. Okay. Amma waa tokko isa dhumaa jechuudha. Ishi amma ilaalaa. Yoom sitti dubbatame 7. Yoom dawwalame 8. Yoom miindaa nyaatame 30. Ji'a tokko keessatti. Ilaalaa gaafa hojii taate. Yoom hooggansa laatame gaafa ji'a 2. Gartee amma waa tokko ta'a. Namni amanu jiraa lama kana. Kottu har'aa jalqabee waa siifaa ta'u. Nattu mura ergaa baay'ee na keessa jira waan ta'eef ishi waaqayyoon waa'ee kee kan galateeffannaa ergaa qabda saba kana kan ittiin jettu qabda. Saba kanaan kan hin jedhu ani waggaan gibbii kana keessa naanna'aa ture baay'ee naara yeroo namni na beeku natti dhufullee na naara. Maaliif ijoolleen hiriyoonni hundumtuu akka digirii baradhee bahee namoonni keenya baay'een as keessa jiru waan ta'eef waggaa sanatti dhufan na naara nan bo'achu namatti deemee dhufu. Waggaa nama siinatti dhufa siinan ba'a utuma jedhu namni na babbaree fide gibbii kana keessatti jechuudha. Na dhokan. Isa booda maaliif wanta baradhee bahee wanta hojjetutu waluma ani kanan jedhu jechuudha. Namoota as keessa jiranii namoonni baay'een isaanii nama maastersii digirii baatanii iddoo ta'an irra dhaabbatanii. Sababa kanaaf namni na ilaaltan beeku duuba tolaalaa yoo jiraattanuu sin na beeku namoonni baay'een na beeku kana keessa nama 5 caalu namni na beeku. Na ilaaltanii abdii keessan warri abdii fixaniitanii na ilaala jajjabaadhaa. Mana waaqayyo keessattis hundee keessan jabaatee dhaabbatuun isiniin jedha. Akkuma rakkattan immoo mana waaqayyo keessatti garaa keessa murteeffadhaa bakka. Murteeffadhaa waaqayyo isiniin danda'a waan ta'eef jabaadhaan isiniin jedha mana waaqayyo keessa ta'u galgala. Galata fidaa gooftaa. Haleluuyaa. Lafoon aduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Qorumsaan qoraafamaa tumanii samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Samii banamaa laala. Lafoon aduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Gabora fadde otochi suwini sami bana malala. Sami bana malala.
samii banamaa laala. Kakkee asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjoodhu abjuunani abjoodhu abjuunani abjoodhu. Iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa hin hanqadhu nan ga'aa hin hanqadhu nan ga'aa hin hanqadhu. Kakkee asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjoodhu abjuunani abjoodhu abjuunani abjoodhu. Iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa hin hanqadhu nan ga'aa hin hanqadhu nan ga'aa hin hanqadhu. Inni sunis inni kunis hin gama waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama. Inni sunis inni kunis hin gama waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama. Ingama 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 tokkollee nafuu ingama 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 tokkollee nafuu ingama. Kee abbaa isaatii ba'ee araddaa biyya ormaa lafoonaa duwwaa irratti utuma karaa deemu laftitti dukkanaa'uusi qomna makka kuuti. Dabbannoo lafaa ka'ee samii keessa qaari'u arge kaa mul'ataanii ribaati dammaqee of cinaa yoo ilaalu arge ijjisa wajjinii. Dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula. Yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala. Dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula. Yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala. Dureessi gooftaan